dubbii sagalee waaqayyoo keessaa macaafa Saamu'eel saduraa boqonnaa 17 lakkoofsa 45 irra isa jiruun dubbisaa. Daawit immoo Filisxeemichaan atillee billaa eeboodhaa fi boodee keetiin natti dhufta. Garuu maqaa waaqayyoo gooftaa maccaa waaqayyo loltoota Israa'el isa atitti ga'ifte sanaanan sitti dhufa. Har'a waaqayyo harka koo keessa si buusa. Ansi ajjeesee mataa kee sirraa nan kuta. Reeffa loltoota Filisxeemotaa allaattota waaqa keessa balali'anii fi bineensota caakkaatiif nan godha. Yommus gooftichi Israa'elotaaf waaqayyo isaanii akka ta'e guutummaan biyya lafaa hin beeka. Ameen. Mata duree maqicha jedhu dubbadha. Maqicha jedhame. Maqicha kan dabalatte sun immoo waan biraa fiduufidha. Kanaaf maqicha kan jedhu mata duree keenya ganama kanaati. Maayini maqichi? Ifatti Daawititu kutaa kana keessatti atillee billaadhaa eeboo fi wantoota garaagaraa humna kee wantoota itti of safartu ilaaltee duratti dhufta. Ani garuu maaliin nan dhufa jedhe. Maqaa waaqayyoo kootiinan isa atitti ga'ifte sanaanan sitti dhufaa jedhe. Kun jecha dhaadannoo Daawitidha. Garaagartummaa guddaan nuu fi biyya lafaa gidduutti jiraatu isa kan Daawit dhaadannoo isaa kana kan dhaadatu sarkaanfiraansii hedduu keessa kutee dhufe. Yeroo tokko jalqaba Saamu'eel boqonnaa 16 walii wajjin ilaalletu. Daawit sarkaanfiraansii inni kutee keessa ba'ee dhufe yeroo dubbachaa turre waaqayyomatu Saamu'eeliin ergee Daawitiin akka inni maatii Isseey keessaa dibamu godhe. Akkitti Daawit dibame yeroo jalqabaa ilaallee turre. Achi keessatti Daawit filannoo maatiitiin utuu hin ta'in, filannoo namoota biyyaatiin utuu hin ta'in, waldaa kiristaanaa qabee kenneetu hin ta'in, waaqayyomati jarra keeyatee mucaa quxisuu, mucaa ija namaa keessa hin jirre, mucaa abbaan wayittuu hin gala jedhee hin saganteessine waaqayyo Daawitiin akka dibamu godhe. Maal godhe? Eliyaab faa warra hangafoota hojjaan isaanii gugubbaa ga'u sana, Abiinaadaab faa warra humna qaban sana, Shaabaayii faa gadambisee ijoollee 7 ijoollee Isseey didee waaqayyo ishee lagaa waamsise. Lagaa mucaan horii tiksa ture, hoolota tiksa ture. Achumaa dhaqaan namni hafe hin jiru gaafa Saamu'eel jedhu mucaan tokko jira, inni immoo lagaati horii tiksaa jira, hoolota tiksaa jira, inni immoo quxisuudha jedha ture. Jalqabaa Saamu'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irratti jecha Isseeyidha kun. Isheen quxisuudha, isheen moolaa tiksaa jirti kaa jedhe. Bakka isuma badaa waamtanitti ani nagaan qabu jedhe Saamu'eel. Isuma naa fidaa jedhe. Lafa yaada waaqayyoo bare. Yaadi waaqayyoo iddoo namni jiru jira miti. Iji waaqayyoo iddoo namni irra jiru jira miti. Yeroo tokko namoota biratti namoota ol ka'an ilaallee, biyya lafaa biratti namoota jajaban ilaallee, waan lafa kanaatiin namoota ol ka'an ilaallee, sarkaa keenya inferioritii irra kan keenyu baay'ee keenyatu jira. Sarkaa keenya kan kuffisnu baay'eetu jira. Madaalli waaqayyoo ittiin si madaalu garuu akka namni itti nama ilaalutti miti. Akka dookimentiin kilaasii keessa teenjee ittiin barannee xumurree nuun jettutti nu madaala miti waaqayyo. Akkitti waaqayyo nama madaalu caasaaf istiraatejikii mataasaa danda'een socho'a. Yoo namni maraatee hiriira lagaa ba'ee gaditti seeyyuu, yoo namni kun hin barbaachiftu jedhee dallaa alatti gassi darbateeyyuu waaqayyo haa dhufu jennaan jaallatanii miti didanii ol si fidu. Maqichi tole waasii jennaan warri morman hin dhaabatan. Maqichi waa karaa baasuu barbaade taanaan warri si morman hin danda'an. Maqichi si dura jira taanaan utuu si dhiibanii ol dhufta. Maqichi si dura jira taanaan utuu si ceephaanii ol dhufta. Maqichi si dura jira taanaan utuu si didanii ol darbita. Maqaa gooftaa Yesuusiin ganama kan utuu si didanii sadidee ol darbu ta'i. Filannaa Isseey hin turre akki dhufaa Daawit. Choizii Isseey hin turre abbaa isaa iyyuu quban qabu ture. Gaafa achi ol dhufu mucaan bifti inni ittiin ol dhufu argannooma waaqayyoo waan ta'eef naannoo hoolaa tiksuutiin waamamee dhufee mucaan mootii ta'e. Akkitti Daawit dibame akka kana istiraateejiinsaa dhufee erga mootii ta'e booda Gooliyaad Filisxeemotaaf waan gamsiisuuf, waan rakkiseef warri humna qaban, warri dandeettii qaban hin dandeenye ba'anii loluudhaaf suuqatti dayeeffatanii lola kana sodaatanii dhaabatu. Egaa mucaan shaakala biraa hin qabu. Wixineensaa kallattiin jalqabbii hojii isaatii hundumtuu maqichaan leenjii qaba, maqichaan ba'ee gala, maqichaan hojjeta. Warri maqichaan hojjetanii sistema biraa hin falatan. Warri maqichaan hojjetanii yaalii kan biraa hin dhaqan. Warri maqichaan hojjetan mana qorichaan dhaabatan. Warri maqichaan hojjetanii xibaara adda addaa keessa harkan galfatan. Maqichi akkatti baasee nama galchu waan beekuuf.
deemsa maqichaan deemamu deemta. Maqichaan dhagnaan utuu gurguddoonni ta'anii isa quxisuutu ol darbaan jedhan. Warra maqichaan socho'an ijaan beekamu funyaan isaaniitu waa jedha moo'icha baata adda isaaniitu. Namni utuu hin jaallatin mee kottu mee ati yoo ati iddoo kee teesse nu danda'a nuu ta'a nuu mijata jedhanii si waamu tas maqichaan warra socho'anii itti yaadameetu hin taane akka tasaati ol darbiinsi isaanii. Daawiti gaafa gara kanaatti dhufu maqichaan hiriira sulum Gooliyaadi Filisxeemichi baay'ee Israa'elootaaf rakkisee itti ulfaatee yaaddessaa ta'e waan jiruuf ijoon dubbii yeroo sanaa waa'ee Gooliyaadi ture. Because nami kun hojjaan isaa dheeraadha. Humni isaa dhaadannoon isaa namoota baay'ee golatti fixe yaaddoodhaan. Mucaan garuu gaafachi ol dhufu dirreema loltoota Israa'el sanaa dhaqee qubate Daawit gaafachi ol dhufu. Amechaayildi qaamni jedhu isa keessan ture because maqichaan socho'a waan ta'eef. Namni maqichaan socho'u ani firan qabu, ani humna qabu, ani barumsa qabu የሚባል ነገር ውስጡ የለም. Namni kam? Namni maqichaan socho'u ofin ilaalu, maatii isaan ilaalu, kiisa isaan ilaalu, bifa isaan ilaalu, humna maqichaa herregaa socho'a. Eenyummaa keessa hirraanfachiise. Humna maqicha keessa jiruun gabaa addunyaa keessa si deemsiseera. Warri maqichaan socho'an dhimma akkaawuntii isaanii hin qaban, dhimma bifa isaanii hin qaban, dhimma umurii isaanii hin qaban, dhimma zarii isaanii hin qaban. Waan maqichi hojjetu ilaalaa socho'u. Ganama kana ija kee maqichaa wajjin sochooseera. Daawiti of kenne warri maqichaan deeman sodaa akka of keessaa hin qabne dubbadheera. Of kenne Daawiti nanna namicha kana nan lolaa. Al tokko wanta Saa'ol godhe tokko na ajaa'ibu. Wanti Saa'ol dalagee tokko tureera. Maayidin immoo kottumee uffata koo uffadhuuti. Isaan immoo tokkicha mi'a waraanaas uffadhuuti. Mucaatti fuudhanii uffata mootummaa Saa'olitti diran. Erga nan naqattee nu rakkifteedhanii malee garaarraayyuu miti. Gaafa uffata mootummaa fuudhaniitti diranii mi'a waraanaa fuudhaniitti diranii gaafa deebittiin jedhanii mucaan ittiin shaakalle waan ta'eef waan maqichaan leenji'ee fi waan kan biraa accept gochuu dadhabee dhaqnisa. Warri maqichaan deemanii waan biraa danda'anii liqimsan, waan biraa danda'anii toleen jedhan, balbala warra nama rakkisanii dhaabatanii toleen jedhan, gammadanii bulan. Mucaan uffanni Saa'ol uffatee uffanni inni ittiin geggeessaa ture Daawititti gaafa kaanii socho'u ittiin socho'uu dadhabee mucaan. Shaakala isaatu maalii wajjin? Maqichaa wajjin malee shaakala isaatu meeshaalee waraanaa yookiis uffata waraanaa uffatee leenjine mucaan maqaa Waaqayyootiin shaakala qaba. Maqaa Waaqayyoo warri socho'an bakkeen uffatanii utuu hin taane keessaan guddatanii socho'u. Bakkee kee irraa ija kee kaaseen waan keessa keetii dabalaa jirutti si hidheera. Daawiti bakkeensaa yeroo ilaalamu mucaadha. Keessi isaa garuu guddaa. Maaliif hidhata toleera? Maqaa isa moorsisutti hidhateera. Maqaa isa dandeessisutti hidhateera. Maqaa isa jiraachisutti hidhateera. Maqaa isa ceesisutti hidhateera. Maqaa isa gannetti hidhateera. Maqaa darbatee boquudhaan lafa sallaalchisnetti hidhateera. Daawiti jireenya isaa dhiiseetu waa'ee guddummaa maqichaa ilaalaa socho'a. Warri maqichatti hidhatan galagalanii ollaan maal jette, biyyi maal jedhe, miidiyaan maal jedhe hin jedhani. Maqichaan bineensatti deemanii milkaa'u. Maqichaan abiddatti deemanii milkaa'u. Maqichaan waraanatti galanii keessaa ba'u. Maqichaan jireenya borii keessatti of argu'ee Lukaasa harka keessan maqaan kun kutee si adeemsisu. Namni maqaa Waaqayyootiin socho'u ani badeera, ani cabeera, ani kufeera, ani du'eera hin jedhu. Amma waan kana dhuguma mo'aa hin jedhu. Gaaratti yoo dhaqee dirree taata jedheetti kolfa. Utuu jibbamu an jaallatamaan jira jedha. Baay'een namaadha maqaa kanaan hin socho'u. Maqaa kanaan hin adeemu. Beekumatti hirkata, qabeenyatti hirkata, dandeettiitti hirkata, fira waajjira keessaa ilaallatee ishee abdataa socho'a. Baay'een dhaloonni keenya kan inni fiid ta'e, kan inni kufee nu jalaa kanaaf. Maqaan kun badaa, not powerful in our life. Baay'ee naangeessine maqaa kana mana keenyatti nuti. Maqaan kun mana keenya keessatti iddoo olaanaa hin qabu. As I think akka secondary yookiis akka ispoortiitti waan kennee natti fakkaata. Dhaloonni nuti keessa jirru murannoodhaan utuu maqaa kanaan socho'a ta'e nyaatamuun, cabii, salphinni, qaaniin akka addunyaatti nutti dhufe kun mataarraa nun sirbuu ture. Maqaan kun maqaa du'a nama oolchu, maqaa qaanii nama oolchu, maqaa mo'icha namaa kennu, maqaa milkaa'ina namaa kennu waan ta'eef. Daawiti nan dhaqaa jedhega isa warri hangafoonni sodaatanii suuqatti deddeebi'an kana inni immoo ittan dhaqaa jedhe. Maal ilaalaa socho'aa jira mucaan? Maqaa Waaqayyoo isa of harkatti qabate. Isa ilaalee socho'aa jira. Daawiti yemmuu gara dirree kanaatti itti fiigee
Gaafa Gooliyaadiin argu itti fiigeedha. Namni maqaa kanaan socho'u sodaa kan qabne dubbateera. Daawiti itti fiigeedha. Maaltu isa fiigsa mucaa kana? Abiliitii isaa miti. Yookiis immoo nawleejii qabutti fayyadamuu miti. Dandeettii isaattis miti. Mucaan qabata nama harkaan cabne. Waan boquu nama hin buusifne. Waan nama hin salphifne. Waan ittiin qaanofne tokko qabatee jira. Waan isa yeellaasifne qabatee jira. Warri maqaa Waaqayyoo harkatti qabatani haalota ol ka'ee danda'anii ilaalani isa isaanii ol ka'ee ilaalaa socho'u. Daawiti nan caba nan miidhama na ajjeesa namichi kun garaa jedhu hin kennine. Sammuunsaa kanaaf hin sarmine. Cabsee itti fiigeedha. Itti fiige warri maqaa Waaqayyoon socho'an waan na nyaata jedhanii sodaatan ittiin fiigu malee dhaabatanii sodaatan. Harka kee naa kenni. Barana bineensa na ajjeesattee sodaachutti maqichaan itti si fiigseera. Itti si fiigseera. Itti si fiigseera. Warri sodaatanii dudduuba jettan kana booda dabummaa isin keessaa dha'eera. Warri maqicha qabatan waan na ajjeesa na miidha na salphisa jedhanii yaaddaan itti fiigaa dhaqu sodaataan deeman. Hin sodaadhu meegaa kana booddee jechaa deemu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Lala hojjaan gurbaa baasa nagaa Filisxeemichi yaaddeessaa ture. Mucaan garuu miira tasgabbiidhaan miira suuta jedheen miira yaaddeen miira sodaatiin naqee odoo hin taane waan fokkoru kana allaattii waaqa raafan si darbadha waan jedhee itti dhaadatu kana mucaan fiigaa dhaqe. Maal lakkaate mucaan maal qaba farga waan kan biraa hin qabu. Mucaan kun korojoo isaa keessa dhagaa didiqqaa 5 duwwaatu jira. Mucaan kun gaafa achi Filisxeemichatti fiigu baay'ee namaaf confuse nama godha. Namaa hin galu hin yaadamu. Maqichaan kaanaan sadadhabaatu sa'ani jira jedhu jigseerra dhaabata. Maqaa isa du'a injifate Yesuus Kiristoosiin waan na cabsa na miidha jettee yaaddoftutti si fiigseera. Maqichaan itti si fiigseera. Maqichaan itti si adeemsiseera. Maqichaan miilla kee itti aggaamsiseera. Warri maqichaan socho'an irra dhaabatanii of argu. Ce'anii of argu. Darbanii of argu. Maqichaan itti si fiigsee gaara yaaddoo kee jigseerra si dhaabeera. Haleluuyaa. Daawiti itti fiige. Gaafa itti fiigu kan kakate Gooliyaadi kan raawwate immoo Daawiti. Laalaa differeensii namoota maqaa Waaqayyoo qabatanii fi differeensii namoota ofiin fakkaranii. Namoota fooniin deemanii fi namoota maqichaan socho'an garaagartummaa jiru. Humna xiqqaadhaan waan jabaa jigfatu warri maqichaan socho'an. Warri maqichaan socho'an waan hin jirreen waan jiru jiraatu. Warri maqichaan socho'an lafa onaarra dhaabataniitu lalisaadha jedhu. Warri maqichaan hin socho'an immoo qabeenya guddaa keessaati badeera du'eera salphadee lafa lixaa dhabanii joonja'u. Daawiti maqaa Waaqayyoo kootiinan sitti dhufa erga jedhe kan barbaachisu waan tokkittidha. Inni garuu korojoo isaa keessatti dhagaa meeqa baadhate? Dhagaa 5 baate. Erga waan tokkitti barbaachisa ta'e 4 fayyaa fe'ate jechuudha. Daawiti achi keessaa meeqa fuudhee ittiin dheeda macaafi? Kan adda Gooliyaad ittiin argate dhagaa meeqa? Dhagaa maqicha anamma jedhedhaaf maqaa kan barbaachisu kiristiyaanota tokkicha waa tokkicha dhagaa tokkicha qabna ofirraa dhagaa adda diinaa nu argatu dhagaa gombisee lafa dhoofsisee irra nu dhaabachisu tokko qabna waa biraan fe'atina malaan mala meeqa keessa lixxaniin qoramina soba meeqa sobdanii balbalaaf mandara meeqa dhaabatina tokkichi kee barada si injifachiisa. Maqichi ati qabatte si injifachiisa. Maqichi ati amanatte si injifachiisa. Maqichi na baasedha iyyaati. Maqichi na baasa. Maqaa Yesuusin maqichaan ofaa kee kan tuuti hedduu si hin dalagne si taasiseera. Mucaan akkuma dubbateeyyuu Waaqayyo isa gargaaree Filisxeemicha maqaa tokkichaan adda argatee lafa buuseetu irra dhaabatee biyyatti agarsiisa.